Ayu manata funki ya manata fuda mi la mawi manati na kuma na hafe. Welcome Hashim, how are you? Welcome. Silayu karuma manati hafe wagga sadetta mata irakon qabu wagga sagalama faakiyati guuta dhage fadha. Dhugaa dubbachuun silayu araara koona fide anatti wallahi namni akka bofaatin nalaala. Homa dhugaa na dubbadhu fi ilmi nama akka bofaatin nalaala akka bineensaatin nalaala. Welcome my love. Akka bofaatin nalaala homa dhugaa na dubbadhu fi Ruga matana haasaya fi bar waan biraatti fi miti rugaan hin taatu ilma namaati sila odoo sobee ashqaabbatee maal jedhee dharaan gandaan deemeti namni hunduuna jaalata baay'ee dhageeffadhaa isin hima meeqa yaa hidhinna godde atta godhe hidhi dibatan san wallahi isin hima dhageeffadhaa jirtu dhiira oromooti himaa jiraan na dhageeffadhaa maal beektanii dhiirri oromoo jaalalan beektu jetti shamarran teenna Diri oromoo jaalalan beektu hundaa miti garuu dhiirri oromoodha jaalalan beektu garuu hundaa miti dhibbi keessaa paarsentiin 30 yookaan 40 jaalalanii beekti ta jaalala beektu sun ammoo gowwaa jechuun kan koo arrabaa miti dhageeffadhaa ta jaalala hin beekti jedhan sun ammoo gowwumtiin isii akkam beektanii gaafachisi jaalate Takitti asii akkana si qaraqaree qulfii kana si keessa baasuun fedhu. Si jaalate bar. Asii akkana si qaraqaree kana jechuudha qaamuma kan kee kan hin seenne kana gogaa kana laali akkanatti asii si qaraqaree si keessa baasuun fedhu. Isa laal ati farda gaarii argite farda gaariidha kaa kunoo akkanatti dhayanii oofan san jechuudha isa bakka gaafa si jaalate. Akkana kunoo. Garana laaltu Kallati kana bicha laalte tuma shubbisuudha ba'a kan kee baadhatte yoo zambeeli baadhatte hiratte zambeeli yoo ulfa garaa qabatte ulfa kan kee wajji kallati matana bicha laalte shubbisuudha garanaaf garana laaluun hin taatu isa biratti yaasitu du'a yaa isa du'a garanaaf garana laalte taana kasi jaalate biratti jechuudha wallahi kana dhugama dubbataa jira amma warri lubbuu wal baasanii warri wal cinqanii jireenya walii balleessanii yaa inni haada fannifamee oorruu keessa dhaqee oorruu boqqolloo keessatti ka du'u ka gadi bahee elektirikii cabbatu ka gabbahee yookaan isiin biraa fooqii gubbaa of darbitu rakkina kanarraa jaalate taanaan laal asiitti dhiiba qaama isii gogaa kana jechuudha kame mismaariin hin seenne kana giddiidhaan mismaariin akka seenu godha isa malee gadi hin baatu isa malee obboleessallee hin qabdu haadhallee hin qabdu obboleetti illee hin qabdu zarii takka illee hin qabdu silkii isaa malee silkiin tokko illee irra hin bu'u yoo irra bu'eetiin jedhe bala mistira takka namaa waliin hin qabattu nama takka kilma takka haasaftee dubbachuu hin dandeessu cinqa makaraa guddaa jechuudha ka jaalalan beekne amma fayyaalessi kiyya kun jechuudha sun fayyaalessa ka jaalalan beekne fayyaalessa hoo jedhu jechuudha siiresii hin jiraa miti korbeessa hoolaa jechuudha korbeessa hoolaa sun amma korbeessa hoolaatiin biratti ka jaalalan beekne sun ka jaalalan beekne waa sadiyyuun qabu karooran qabu ooli bultiin qabu eessa oolaan beeku eessa bulaa hin beeku sun hoolaa ol galaa manatti sun dayyuu isaa dhageeffadha jaartii isaa abbaan barbaade itti siqee abbaan barbaade irraa siqee maan nyaattee bulteen jedhu maan nyaattee oolteen jedhu eessa oolteen jedhu eessa bulteen jedhu galee yoo jiraate asii ruuziitti cuqqaalanii siree gubbaa ba'e maqaan jaarsa jechuudha ijoolleen akka malee rakkatan jidduu haadha Kuduta abulelle saati takka deemele lama deemele ilmoon kallattii kamintu yunuma dhalatti san rabbitu godhe gaafa kaani maal godha beektanii ilmoo matanayyuu hin beekonni yaa dara baasu yaa maal godhu inni ilmoo matanaanuu waliin beeku sun kam ka jaalalan beekne Sonammoo akka ilaalcha haadha yaada ilaalcha wallaalummaa haadha faateetitti korbeessa jedhama jechuudha. Nama irratti korbeessa yookaan ammoo dayyuusa jedhama jechuudha. Kama mana bulee bahu. Akkasi.
Oromoon ka jaalala beeku akkuma isin jedhe gowwa. Ira deebi'ee isinitti himu dhiirri jaalala beektu gowwa. Oromoon dhiira lamaan tana qabdi. Yaa dayyuusa ka jiruuni fi jireenyi isaa oolii bultiin isaa dayyuusa ka jaalala hin beekne ka oolii bulii ofii hin beekne ka jaartiin isaa eessa ooltii jaartii isaa eessa bultii hin beekne. Yaa ammoo ka jaalala beeku ka jaalala sirritti jaalala beeku jechuudha jaartii ofii tana malee ta biraa hin beekne yaa gowwicha. Gowwaa jechuudha ka waa takka yaali hin jiraa miti. Gowwaa jechuun kan koo arraba osoo hin taane isa malee bakka jireenya biraa hin qabdu ati. Hiriyaa dubartii hin qabdu, hiriyaa dhiiraa hin qabdu, haadha tantee hin beektu, abbaa kan kee hin beektu. Bakka jireenyi biraa dukkanaa jechuudha. Dukkana bakka. Sa'a 24 akkanumatti jiraatta bakka isaa waliin. Akkanuma jiraatta sa'a 24. Akkanumatti jiraatta isaa waliin sa'a 24. Sun amma maal jedhama ka jaalala beeku osoo hin taane gowwaa jaalala beekuu jedhama. Gowwaa jaalalaan qabame jedhama sun. Sun akkasi. Kanaafi dhiirri Oromoodha. Asuma keessa gaafii deebiillee isinii ta'anatti fakkaata. Dhiironni keenya namoonni tokko tuyyuu haadha faatee maa heeruma dhabdee arriin sitti baatee dulloomtee kana booda maaltu si fuudha silaayyuu abdii kutattee kana booda dhiirti si fuutu hin jirti haadha faatee heerumii haadha faatee ebeluyyuu fuudhee haadha faatee ebelu akka waan daabbootti yaan heerumte akka waan meeshaa haadha faateetti fuudhe ka fuudhe obboleetti tiya surree ofiitti fuudhe ka fuudhe obboleetti tiya ta heerumte qamisii ofiitiin heerumte sadiin ofiitti fuudhe isin illee baxxitti ofii qabattee heerumte haadha faatee maaltu galcheen shaallaa. Sere haati faatee raciifti moo oorruu haati faatee keessa jiraatti moo haadhuma faatee tana maaltu galchee maaltu rarraaseen jedhaa bar. Ebelu heerumee bar. Ebelu akkas ta'ee bar. Ebelu maal taate bar. Ati maal eedda. Ati maal akkas taate. Dhiirri Oromoon qabdu lamaan tana keessa mee kamitti heerumaan. Lachuuyyuu naan taane anaa. Mee dhiirri Oromoon qabdu lamaan kana. Lamaan amma isinii maqaa dhahe kana jechuudha. Hojii isaaniitti waliin zarazzare. Lamaan kana keessa mee kamitti heeruma jettani. Mee dhiira lamaan kana keessa kamitti heeruma jetta. Ingeessanii gowwaa jaalala beeku sanii heerumee jettan. Anini jireenya kan koo keessatti walla shaashiin dura dhamaan arga dhaabattu keedha qurumaan ambaa kottu ol bahee gara hooma iskireenshuut godhatan eegan haadha faate sanarra hooma iskireenshuut godhatan rabbi dhiiga kiyya urgeesse. Hooma iskireenshuut godhan hooma iskireenshuut irraa godhatan akkanuma na edde dhiiratlee dhalaanillee maal maa waliin iskireenshuut goonaa. Shaashiin tun keeriidhaaf akkana wilwil jedhaan jirtu. Lafa buuteetiin qoyme itti mara malee hin taane akkana itti maraa qoy. Anuyyoo sila osoo na bira jiraatte gowwichummaan sun sila shaashimatan ayyuu narraa bareeddeef narraa hin bareenne naa laaleetuma miidiyaa kanarra as dhufaa miti. Ama dhageeffadhaa waa isin kuma gowwaa jaalala hin beekne sanitti gowwaa jaalala beekuu heerumee jettan. Ani jireenya kan koo keessatti jechuudha jireenya kiyya keessatti intala baadiyyaa dhalattee baadiyyaa guddatte. Baadiyyaa dhaladhee baadiyyaa guddadhe jechuudha. Re'ee hotisaa hoolaa tisaa wallahi dhugama isiniin jedha. Warra kennaa intala hangafaati ani. Haadhaaf abbaa kiyyaa intala hangafaati. Yeroo kennaa jechuudha osoo qamisii ilaali. Asii gadiin bicha uffadhee jala kanaan qullaa oolu. Gizeedhaa daabbomatii tana iyyuu sattarachuun keenya irraa hoolaaf re'ee keessa guddadhe. Hoolaaf re'ee keessatti. Isuma dhugaa isiniif himaani. Osoo hoolaaf re'ee eegu gaafa kaani wuccaa garii deemanii dhaga'ee warri keenya wuccaa garii na baase. Biyya Arabaa kana dhufe. Takkaa firiidamii waan jedhamtu hin argine jechuudha. Erga biyya Arabaa dhufeetiin koyeetiin seeneeti. Osoo jechuudha distii miicuu ka'ee Itoophiyaa deebi'ee Itoophiyaa irraa ka'ee biyya kanas dhufe. Biyya kanarraa harbaa Kanaadaa deemaa. Kamsaa UN nawaamti jimaata UN nawaamti yoo silkiin bilbilamaa UN dawwale yoo silkiin bilbilama warra Kanaadaati yoo silkiin bilbilama warra Kanaadaati osoo jedhu akkana jiraataa jira hirribata kan qabu ani.
asii deemee mee gowwaa jaalalan beekna sanitti heerumeeti gowwaa jaalala beeku san kan gizeedhaa siree matana ufumaa ol qabatee ciisee haa eenyuun cibsite as maaltu ol qabate kanatti firaashii eenyu dhufee bahee galee bar shittuma ofii ganama afuufatee bahitan eenyu dhufee bahe maatiif hojii keessa ol jettee nan laaltu maal balleessiteertadha maal akkana si lallaafa harki qaamni maaf akkana si lallaafa maal taateerta maaf ija keessa na laaluu didda ebee lufoomeeti algaa maaf jijjiirtee hadha maaltu ta'amee onni algaa jijjiirtee maal jireenya akkasii jiraachuun fedhu Allah jireenya firii agisanii jireenya firii jireenya bareedduu jireenya buskuutii jireenya abbaan manaa haadha manaatitti hin hinaafne jireenya abbaan manaa hinaaffaantu walii addaa bar hinaaffaantun hinaaffaa walii addaati jira hinaafama uffata kana jijjiirattee ati walaawwalattee agatti mataan akkana bareeddee gisee sa'eedde maaf jijjiirattee hadha eenyuuf akkana na babbareedarta hadha eenyuuf akkasuma godharta hadha deemee warra kiyya dhaqee gisee aan achi dhufeetiin jedhe akkas jettee si gorsite haate abbee akkas jedhee si gorsee edama fachi garagaltee bulte kama fi achi garagalee bule kan baay'isa wayii kallatti makamittuu yoo jechuudha ila takkotti heerumte wanni isin isa dhoggattee dandeette tokko hin jiru jechuudha laafammaan jaarsummaan du'aan kunuu yoo jechuudha gizee achi as garagalee dubartiin takka yeroo dhiira takkatti heerumte wanni isin isa dhoggattee bultu tokko hin jiru jechuudha kallatti makamittuu jechuudha waddaachuun xallaachuun wanni isin isa dhoggachuu dandeessu hin jirtu. Ofuma achi garagalee rafee ka'ee qaaqa barbaadamu diree achi garagalee rafee ka'ee achi garagalee rafisee hin jiranii kanaafi ani gowwaatti heerumii gowwaa jaalala beekuu heerumee usi warri jettan naaf hin taane kanaaf walumaa galatti deebii gabaabaa isinii ta'a jedhee yaada wanni kun ani ilmoo godhachuu ni hawwa sa'aatii asirra taa'ee silaan makkan isin lallabu kana ilmooti yadaan sareetii guuna guuddisi rabbii an guuddisan beeku sareetii yawaashii jedhee sila akkana ilmooti sossobachuun barbaada. Sa'aatii kan sila ilmooti garaa jala kaadhee hanga inni alaa galuu fi ilmooti seeqataa ilmooti akkana mataa qaqqabataa ilmooti kunuunsuu ni fedha. Hafuura abbaa manaati alarraa galaara ka'ee mana keessa sandalii aarsee ka'ee mana keessa shabatii godhadhee uffata babbareedaa laxalaata godhadhee uffadhee hidhii tana libbisikitii yallata godhadhee shittoo mana keessa afuufee algaalinsi jijjiiree ka'eetii buddeena hojjadhee shiroo hojjadhee zanadhee mana keessatti urgaa'ee mana urgeesse taa'uu ni barbaada. Amma sa'aatii kana manni kiyya gisee alaa waseentaa mana dhiiraatiin garaagarummaa hin qabdu. Sireen siree dhiiraatiin garaagarummaa hin qabdu. Wali bubuuse irraa ka'e. Amma doolaba kiyya gisee as bantanii jettan ka uffata keessa qabu doolaba uffataatiin garaagarummaa hin qabu. As fudhadhe ka barbaade keessaa fuudhe kan achi darbee dhiise. Silaa osoo inni jiraate kun hunduun isirraaya. Ishii Oromoon dhiira lamaan tana qabdi. Dhiira lamaan tana keessaa akkamitti heeruma? Oromoon dhiira lama qabdi. Lamaan tana keessaa akkamitti heerumaan jira? Baraan kanatuyyuu na jazbeessee mataa kiyya lafa gadi kaayee cadhise malee waan biraati miti. Heeruma namni akka kiyya barbaadu hin jiru. Namni akka kiyya heeruma fedhu hin jiru. Inshaallah Jimma ta'a, inshaallah Harargee ta'a, inshaallah Walloo ta'a, inshaallah Wallagga ta'a, inshaallah Arsii Sikkoo Mandoo ta'a. Namni akka kiyya heeruma hawwu hin jiru. Haya ishii maal abbaa kiyyaan godha? Mee wanni godhu maalinni? Yooma kama Wallootitti illee heerumee kama bosona galullee ta'e kama bosona keessa torbaan takka dhufaatiin guyyaa takka illee na bira bulaa ofirra deebullee ta'e. Sila yudhiitti Walloo gisee mana gatteetteetiin jaartii ofiitti godhin siree taphachiiftuyyuu hin qabdu jarrinu. Yooma deemee kama Wallootitti sanitti illee ka heerumu ta'e. Yooma deemee Wallaggatti illee heerumeetiin kama bosona seenu ta'e. Kallatti makamiittuyyuu heeruma nima hawwaani. Nima hawwa kallatti makamiittuyyuu. Haya. Ishimee Oromoon dhiira lamaan tana qabdi kamitti heeruman jira. Kanatu gaafii natti ta'eetiini dhaabadhee akkanatti dhaabadheetuma laalu jira. Dhaabadheetumaan akkanatti. Dhaabadhee laalu jira wallaahi amma bakka dhaabadhee.
akkanumatti meebi dhiirri sadaffaan dhalachuun ni mala. Wallaahi dhiirri meebi dhiirri sadaffaan dhalachuun ni malti. Oromoon dhiira lama qabdi. Kutaa Oromoo kutaa 11 keessaa Oromoon dhiira lama ni qabdi. Dhiira lamaan san keessaa sadaffaan meebi dhalachuun ni mala waan jedhu wayii wallaahi abdii akkasii qaba. Mataan nyaatinaa dhugaa rabbi. Dhiirri sadaffaa wayii dhalachuun mala waan jedhu wayii eegaa. Ana abadan saba birootitti neerum. Wallaahi dhugaa isin jedha anini warra hunda masgiratti baangalii maal jettan ati baangalii akkuma baratteen baangalii kan kee kokorfadhu malee ani saba biraatitti neerumu. Gowwa makiyya san illee ta'e gowwichi makiyya san heeruma malee saba kiyyaatti heeruma malee ani qaaliidha anummata kiyya baazawwee isin tumbeenne malee wallaahi. Oromoon gaafa ana dhabde jechuudha gaafa an baangalii wayiitti yookaan ammoo saba birootitti heerume Abiyyi Ahmaduyyuu guyyaa 3 guyyaa 4 illee taatu alaabaa gadi buusadhee yaadaan biyyittii gadda keessa seenti. Biyya kiyya gaddisiisuun fedhan saba koo gaddisiisuun fedhan. Warri ammoo dhalachuu kan keetuyyuu warra kee malee sabni kan keessa hin beekne rakkoon qabu heerumuu dandeessa baangaaliif hin deetti. Kanaaf saba kiyyaaf qaaliidha. Wallaahi dhugama isiniin jedha. Namni akka kiyyaa kun gaafa deemee gandaan baatitti galee golla gandaan baamanii bilisoomsadhee yaadaan ammoo deemeetiin baangaalii yookaan hindii yookaan saba birootitti heerumeeti. Ganda isaanii san akka bilisoomsu abdii qabaan. Garuu haa ta'u ani wallaahi gaafa dhiirri sadaffaan dhalate jechuudha. Gaafa Oromoon dhiira sadaffaa argatte wallaahi guyyaa san na gaafadha. Oromoon gaafa dhiira sadaffaa dhalchite guyyaa san na gaafadha. Hagasii asitti wallaahi dhiifama narraa ta'a. Bika mana rata. Oma gochuun dandeenye ka ishii maal abbaa kiyyaa godha. Akkasitti waa'ee heerumaa nan gaafatina. Wallaahi azabamuun fedhan. An firiidamii fedha. Jireenya firii fedha. Gaafa Oromoon dhiira sadaffaa dhalchite Oromoo keessatti isin himmee miti dhiira kana dhiira